Ashama harka fuune dhaggeeffattoota hordoftoota YouTube Saaraa jalatti argamtan fayyaa keessanii nagaa waaqayyo lafuma sin jirtanitti isiniif waa'eetu gola keessaniif maatii keessaniif waatii keessaniif hunduma keessaniif nagaa waaqayyo lafarra lo'ee qilleensarra keessa balaliyee lafa sin jirtan isiniif waa'eetu isin jira kan biyya keessa jirtan kan biyya ormaa keessa jirtan hunduma keenya nagaatu nu barbaachisa jalqabni jiruuf jireenya keenya nagaadha waan ta'eef nagaa waaqayyo hunduma keessaniif waa'eetu isin jira fayyaa keessanii jirtu. Ani jira galata waaqayyo. An obboleettii keessan Saaraa Tuubiidha. Ittuma dabalata jechuudha warreen yeroo jalqabaaf gara mana koo dhuftan jechuudha maatii naa ta'uudhaan subscribe na gochuudhaan gara maatii keenya akka dhuftan yookaas immoo akka walitti dabalamnu isiniin jira. Ittuma dabalata kan maatii naa taatanii jirtan jechuudha like gochuudhaan share gochuudhaan commentii yaada qabdan hundanaa barreessuudhaani walii wajjin turan isiniin jira. Uummata qashtii, uummata jaalalaa, uummata Oromoo koo hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Yeroo hundaa Saaraan kun maaliin beekamti yoo jettanii haala mijate keessas jiraatte, haala mijanne keessas jiraatte jechuudha. Xinnoo gorsa dabarsiti jechuudha. Gorsa isheen dabarsitu kana keessatti namoonni itti fayyuu danda'an baay'ee isaanii jira. Namoonni irraa hubannaa argatan hedduu isaaniitu jira. Namoonni immoo maali Saaraan kun maal beektee nu gorsiti? Umuriidhaan illee nama naa gadiiti. Waa hundaanuu barumsaanis ta'ee nama naa gadiiti. Maaliin gorsa siif fudhadha jechuu kan jettanis jiraachuu dandeessu jechuudhaan. Asumaanuu jechuudha. Warreen yaada akkasii qabdan jechuudha. Umuriidhaan miti waaqayyo siluma kennaa adda ta'e yoo keessa kee kaa'e malee umuriin sin daangessu jechuudha. Gaarii gochuudhaaf gorsa namaaf kennuudhaaf umuriin sin daangessu tasumaayyuu bareedinni sin daangessu wanti sin daangessu tokkollee hin jiru jechuudha. Waaqayyo siluma laphee cabaa keessa kee yoo kaa'e sammuu banamaa keessa kee yoo kaa'e nama gorsuuf yookaas gorsa namarraa fudhachuudhaaf wanti sin daangessu tokkollee hin jiru jechuudha. Asumaan ani har'a jechuudha gara keessan wanti na fide tokko jechuudha. Ummata Oromoo ko ummata jaalalaa ummata qashtii sirriitti sin jaaladha hedduu kana sin jaaladha jechuudhaan maaliif nu jaalatta unaan jettan isin jechuuni warra aadaadhaan duudhaadhaan buluudha warra jaalala waliif qabuudha jechuudha. Oromoo jechuuni kan akkasittiin harka wal qabatee jechuudha walii wajjin deemuudha jechuudhaan akkuma kana yaada dabalataan qabu jechuudha. Oromoon silumaa tokkummaa qaba jaalala qaba maali Saaraa wantatti nu gorsuu dhufte gara keenya kanaan jettan yoo jiraattan jechuudha. Noorduha asumaanuu aan Saaraa Tuubiin jedhama warreen nan beekneef warreen haara warftaniif jechuudha. Ittuma dabalataa ani kaayyoon kootiif karoorri koo jechuudha. Kanan immoo sin gorsuu barbaadullee kanan immoo sin bira dhaabachuu barbaadullee kan immoo amma tokko walirraa barra jedhee gara keessan nuuf har'a jechuudha. Aan akka kootti uummata kufee jiru karaarraa hakaasnu kan dhukkubsatee jiru mana kiimii haa wallaanannu kan beela'ee beela habaasnu kan daare immoo daara habaasnu itti hawwifnu kan jedhamudha jechuudha. Kanam kana fideef immoo waggaa haaraadha jeseeti jechuudha. Waggaa haaraa dur jechuudha. Namoonni uffata moofaa gadi baasanii ni gufu jechuudha. Kana sirriitti beektu wanti hundumtuu haaraadha jechuudha. Wanti hundumtuu sammuullee sammuu haaraa nuu kenni jedhanii yeroo uummanni itti mishiggiisseenee kadhatutu jira jechuudha. Bara haaraatti ce'uudhaaf jechuudha. Of haaromsuutu qabna jechuudha. Of haaromsinee dabarree jechuudha. Uffati nu uffannullee uffata waggoota darbee waggoota 3 darbee waggoota 2 darbee osoo hin taane wayyaa uffata yookaas immoo uffata adaaddisii jechuudha. Wantoota haarawaa ta'an jechuudha. Maaliif yoo jettani nannallee amma dur yoo yaadattu taatan jechuudha. Dur hooyyee yeroo dhufu jechuudha yeroo waggaaraan dhufu nanna dhiqatuun maaliif jennaan xurii hojiin darbuun hin danda'amuun bara haaraa waan ta'eef wantoonni moofaanii bara darban keessatti akka hafanidha. Isinii garaarti miti kan jedhaa jiru wantoonni moofaan jechuudha bara darbe keessatti akka hafu jechuudhaan wanti haaraa fakkeenyaaf nanna gaafa dhiqatanii bakka qulqulluu taatamti qulqulluu taatee bara haaraatti darbuudha jechuudhaan. Kana bichaa osoo hin taane bara haaraatti darbuudhaaf wantoota hedduu nu barbaachisa jechuudhaan. Barri haaraan kun maal fudhatee dhufaa jira laata? Isa darbe irra xinnoo yetashaalee ta'amu, isa darbe kanaa gadi ta'amu maaliidha laata? Maaltu nutti dhufa laata? Isa jedhamu jechuudha. Namoonni hedduun ni kadhatu jechuudha. Guyyaa 7 guyyaa 10 minaan bishaan malee jechuudha. Soomaaf tsalootiidhaan akka waggoota darbee akka hin ta'ane duun akka nutti hin baay'anne yaa waaqayyo nutti araarami. Bara kana akkuma bara haaraa ta'e wanta haaraa fudhatee nuuf dhufu jedhanii warreen yeroo isaanii aarsaa godhanii hojii isaanii dhiisanii waan hundumaa isaa dhiisanii gara waaqayyootti fuula
isaan deeffatan hedduutu jira jechuudhaan as keessattuu nuyi maal fakkaanna nuyi ijoollee baay'een nu biraa dhabamtee jirti bara 2022 keessatti jechuudha obboloota keenya hedduu dhabnee abbootii keenya harmoolii keenya baay'ee isaanii dhabnee uummata hedduudha kan nu dhabne jechuudhaan nu maal gooneeti lafa kanarratti nu hambisi waaqayyo maali gaarummaa nu goonee fi nuyi cubbuu hin qabnu maaliif lafa kanarraa nuyi hin godaanne maaf hin duune maaf hin dhumne yoo jenne nuyi fakkeenya godhee waaqayyo lafa kanarra nu kaa'ee jira jechuudha warra jiranii fi fakkeenya ta'uudha jechuudha warra jiranii fakkeenya taane fakkeenyaa fi nuyi kan jiraanne tola gooneef gaarummaa gooneef osoo hin taane sababiin isaa namni cubbuu hin qabu ofiin jedhe of goomsedha sagalee waaqayyoodha hundumtuu dhala namaa kan ta'e hundumtuu cubbuu qaba jechuudha garuu waaqayyo gooftaan maccaammoo cubbuu isaa irratti jibba malee cubbamaa hin jibbu jedha cubbamaa hin jibbu jedha cubbamaan kamiyyuu jechuudha gara gooftaatti deebi'ee qalbii isaa deddeerratti gooftaa wajjin walii galuu ni danda'a jechuudhaan waaqayyo cubbuu isaan irratti jibba malee ani cubbamaa hin jibbu jedhe maaf nu hin jibbine isatu nu uume ka inni ta'iidhaan nu uumne mareedhaan nu uume meekotaan nama uumna jedheeti mareedhaan kanumaamoo ofitti fakkeessiti kan uume jechuudha callisee miti kan ofitti fakkeessiti jechuudha yeroon akkas jedhu yaadni namaa yaada waaqarraa akka lafni kunii fi samaayin kun walirraa fagaatu yaadni waaqaatiif yaadni namaa walirraa fagoodha sagalee waaqayyoodha garuu jechuudha hojii waaqayyo lafa kanarratti hojjetaa ture gisee gooftaa yesus yookaas immoo hiisaan biyya lafaarra deddeebi'aa ture jechuudha hiisaan hojii gaggaarii hojjetaa ture jechuudhaan eenyuuf fakkeenya ta'uudhaaf fi dhala namaatiif fakkeenya ta'uudhaaf jechuudhaan wantoota gaggaarii jechuudhaan wantoota nyaaturraa cabsee yeroo nama nyaachisaa ture argaa turre jechuudhaan kanaafuu jechuudha gooftaa yesus yeroo biyya lafaarra ture wantoota gaggaarii wantoota hedduu jechuudha kan nama bohaarsuu kan nama gammachiisuu kan illee miira yookaas kennuu kan hin beeknellee akka kennuu danda'u kan harka isaa hiixachuu hin beeknellee harka isaa hiixachuu akka danda'u kan godhee hiisaan yeroo biyya lafaarra ture wantoota hedduu barsiisaa ture jechuudha barsiisaa keenya ta'ee jechuudhaan kanaafi har'a wantan jechuu barbaadu tokko yoo jiraate jechuudha nuyi isatti fakkeeffamnee uumamuun keenya yaani waaqaa yaada namarraa fagoodha akkuma sagaleen isaa jedhee wanta inni hojjetaa ture jechuudha gaarummaan hojjetaa ture maaliif hojjechuun nutti ulfaata maaf lama qabnurraa tokko hin kennu nu rakkataadhaafi maaf amma fakkeenyaa fi wayyaa mana kee keessatti jechuudha intinii kee keessa dardaramee taa'u maal rakkataa homaa tokko hin qabne kan hin jiraanne fixu kana ijoollee biyya keessa jiraattu kana keessa namni rakkataan hin jiraanne jechuudha gara biyyaa feetee herguu ni dandeessa jechuudhaan uummata buqqee biyya irratti godaanaa jiru yoo gargaarte kana jechuudha yoo itti ufifte jechuudha gatiin kee guddaa ta'a rabbiin biraa jechuudha gatiin kee guddaa ta'a jechuudhaan jalaa baatee waan ta'eef akkamittiin namaa kenna hin jedhin kenni rakkoon tokkollee hin jiru kanumti isa dhabe hedduutu jira jechuudhaan kana bichaa osoo hin taane ijoollee keenya nuyi biyyoorraa dhufnee biyyootti deebina akka sagalee waaqayyoo jedhetti jechuudha biyyoorraa dhufnee biyyootti deebina kana irraanfatina qullaa keenya dhufnee qullaa keenya deebinee lafa kanarraa godaanna jechuudhaan warreen amma yoon kana kennee qabeenyaan koo irraa hir'ata mana koo qaawwaatuun mul'ata warreen jettan baay'ee keessa jiraachuu dandeessu jechuudhaan kan asuma keessaa jechuudha warruma waliin tajaajilamaa jiru kana keessaa namoonni qabeenyaa qabdan jiraachuu dandeessu jechuudha qabeenyaa qabaachuu jechuun birrii qabaachuu yookaas fooqii irratti ijaaruu bicha osoo hin taane namni fayyaa qabu qabeenyaa qaba jechuudha namni fayyaa qabu waa hundumaa akka qabu bareechaati beeka kanneen immoo fayyaa hin qabne baay'ee isaaniitu jira kan mana keenya keessatti amma qilleensumnu amma natsaa furannee baafnu kana jechuudha kan saantimin bitanii sakkaatanii ciisan baay'ee isaanii jira jechuudha warra akkasii kanaatiif eenyutu yaadaa jira amma gaduma dhiyoo kana warreen kaanseriidhaan qabamanii jiran ijoollee daddaa'imaa biyyan keessa jiru kana keessa hedduu isaaniitu jira maaloo akka uummanni gargaaru dubbadhu naam jennan gizee tokko yeroon dubbadhee jedhu maal jedhanii lakkiin uummata Oromoo maleessaayii in gargaaru minaan waan akkasii kana dhaga'ee jira jechuudha garuu dhimma kana gara keessan hin finneen jechuudha gara biraadhaan hin deemee ture uummanni Oromoosi waaqayyotu uume uummata eenyuumatu biyya Arabaa keessa jirta lafa jirtu sana Arabootas waaqayyotu uume jechuudha hunduma keenya tobbulaadha kan isin dhibu jechuudhaan hunduma keenya tobbulaadhaan abbaan keenya tokkodha Adamirraa dhufneen kanan irraanfatina addaatanii haa gurraachaan hunduma keenya rabbituun uume haa ta'uun ta'in malee abbaan keenya tokkodha jechuudhaan iddoo tokko baan iddoo tokkotti deebinee galla jechuudhaan kanan irraanfatina kenni gaafa harka kee waaqayyo si hiixachiisuu barbaadu hiixadhu rakkoon tokko hin jiru waaqayyo karaa hin beekamne gara mana keetii dhufa gara bultii keetii dhufa gara tidaarii keetii dhufa waaqayyo karaa hin beekamne mana kee ijaara mana namaa ijaare rakkataa kararraa kaasi beela baasi dhugaan isinitti hima ana malee akkasii qaba jechuudhaan utuman hin qabaatin iyyuu jechuudha utuman hin qabaatin humaa tokko utuun qabaatin zeeroo korraayyuu jechuudha dubbii sagalee waaqayyoodha waan nyaadheef waan keessa koo jiruutu waan naaf galeefu jechuudha kennisiif yeroo hedduu itti fayyadama jechuudha yeroo hedduu itti fayyadama utuman qabaatin nan qaba
بقى ننقبا لما يوم قبادي تكون كنا نجا بقى وهكيو كرام بيكم نجرا من كوتي دفاتو رجعتورا حرسكم مثلا وهكيو كرام بيكم نجرا من كوتي دفاجر رجعتورا سببين سمالي وانا نقبرا ننقو ماچان أما نادن دامات إتي أمة بيجرا بقى الدوبرا ججرو وانتنياتن لبني بقى ورين دكوب ستاني مال تاني كان سرين كابته ميل تيجي مال تأي كرانشين ديمو وانتو تددا كنان غرغارو دندي سو فيا قبل وانتا تاني أوجتني تفيداجرتو وانتا تاني بجوران كان موقع فغرغارتو نراهرتا قاواكوتو أرغما منامن كان جتني كيادا يوجراتن ججور أغافت إما نماتي فكاتو وهكايو إما كيتي فكاتو قافتي إما نماتي فكاتو قافتي نما فجتو وهكايو إما كيتي فكاتو بيكي وقاواكيو كراتين بيكم لجوكا كرمة التياني وهكايو إما كيتي دربا كنافو هنقابو جتني انتري كانان السنين جرا ولا غرغارو دوكوستا كينيا ولا ننو كان مو كررتاي بيلا اكينيا كافني هانياچفنو اما سمو كان دار حباسنو قبل تاتينا لما قباتنا تكو كن سيغا تكو كان فيسون سيغا واقيو كدان سي كدان كرام بي كمن جتودا ان كان فكاتا غورسكو هرادا يوم بلسنا وكلچا سنين جرا هدو كان سنجالا دا امه اوروموي باي سنجالا دا باين سن كباجانا جرا دان سنين جرا لفمو سنجرتن تايان واقيو سنرنا فجراتو من كيسان ايبانا غوتمو سنجالا دا نافي بفما نكار انا فولا هورا بلا I love you so much bye bye